Kana keerratti godhee yoo muraasa wayii argeera si jala galee waan jechuun barbaadu. Mucaan kun kan inni dhufe konkolaataanidha. Kaampaaniidhaani. Arbaaba fide kaampaaniidhaan dhufe jechuudha. Okay, aga amma ID irraan dalagne. ID laattameefii jira. Laattameefii jira. Erga dhufe ji'a meeqa mucaan kun? Naannoo ji'a sadii afur bakka ji'a beekansi ji'a afur ga'eera. Mindaa garuu saniin eenyutu fide mucaa kana? Nama sana beektaa? Laala san gaafadhee ijoolleen bira hin jirti. Ijoollee sirriitti itti dhiyaattu sinitti himuu hin danda'a. Garuu ani akkatti hin beeku. Mucaan kun hojiitutti baay'ate sammuu cinqatiidha moo miidhama fooniin irra ga'amedha? Miidhama amma laal miidhama waan danda'e hojjechuu hin dandeenye ba'uu barbaade amma immoo maallaqa Itoophiyaa irraa erganii fi maallaqa sanii inni ba'uudha osoo paaspoortii kennanii fi beektaa maallaqa Itoophiyaa irraa qarshii diraama asitti qarshii 2,000 ol kaawwatee of harkaa qaba. Gaafa ala bahee ol deebi'u meeshaa isaa keemboosonni alatti gadi yaastee gaafa meeshaa isaa alatti argee waan jedhu maallaqni uumuu keessa hin jiru. Okay, ayyee. Ishi kaansil gooteetti jarri immoo? Jarri kaansil goote garuu paaspoortii ittiin kennine. Ittiin kennine? ID'n dhuunfaasaa ID'tti kaampaanii isaanii mucaara jiraachuu? Harkuma isaa jira. Harkuma mucaa jira. Ayyee rakkoon. Naannoo kam jirtaati? Sajjaan jira. Jaarjiyaa jirtaa? Sajjaa sajjaa. Lookeeshinii keenyaa ergi keessaan si dubbisaan illee Shaarjiyaan jiraadhaani mucaa kana gargaaruun barbaada shi. Arguun barbaada. Tiriit goonaani mucaan kun hojii akka yaadutti wanta addaa osoo hin taane namni tokko maallaqa 2,000 wayii irrayyuu 200 akkamitti akka hojjetee fidu natu beeka. Sinii galee hojii kaampaanii kana keessa ijoolleen kontiraata dhiisaatii ID dhuunfaatiin iyyuu akkamitti akka hojjetanii argachaa jiran hin beekna waan ta'eef hundi keenyi. Tokko inni lammaffaan immoo cinqatiidha bakka. Saayikoo isaan miidhame waan biraa miti mucaan kun tiriit goonaan deebuu hin danda'a. Baay'ee miidhameera dhugaa rabbi. Sa'aatii 11 irraa afaan isaa walitti hin jenne dhugaa rabbi. Laala 8 irratti of rukutaa ture dhugaa waaqayyo jechuun bakka hin dandeenye isa wajjin illee waan jechuun humtuu jechuudha. Ijoolles keessatti baay'ee dhiphachaa jiru. Gaafa dubbanne argachuun barbaada mucaa kana. Inni arbaaba maaltu singee warri naan fakkeenyaaf kaampaaniidha. Kaampaanii sifide warri arbaaba mina gabbamaa singee ol deebi'aa jira nama laata. Immoo mucaa kana dubbanne rakkoo biraa keessa nu galchuuf ta'u nullee akkatti itti dubbannuudhaan hin jechuudha. Oomaan gootu ishiin ijoollee keenya akkasitti miidhaa jiru amma tibba kana argaan jira sii galee wanti isaan godhan tokko hin jiru qaamni mootummaa qabee jira miti mucaa kana garam geessaa jiru poolisoonni mana yaalaa geessaa jiru moo waajjira poolisii geessaa jiru eenyu wajjin jira mucaa kana faan. Amma seena gibbii dhoowwanii sinusiskuu dhoowwanii poolisii fi kaampoosii qofa namni bira jiru. Bakka akka gootu atamma nama afaan beeku wayii mucaa kana bira nama jiru wayii suuta dhii dubbisme. Maalirra akka geessan beekuu hin dandeenyu waan ta'eef keessaan sin dubbisa bilbila keenyaa ergi mucaa kana immoo argatee qaamaan hanga dandeettii kiyya gargaaruun barbaada sii galee. Siniin dawwala. Naa dawwali keessaan sin dubbisa amma bilbila keenyaa ergi lookeeshinii keenyaa ergi tashi. Gaayis mucaa kana warroonni itti dhiyaatan. Isti namoonni tokko as jala jirtu nama 200 wayii jira as jala. Ani gama kiyyaan deemeen argadha namoonni mucaa kana namoonni rachaan kaa jiran. Deemaa dubbisaa bakka inni argamutti deemaati argamaayi dubbisaa bila kee kallattii hin qabda. Daree. Maaliif naantiniin jenne namaaf lookeeshinii naan ergine bara akka jettanitti walitti dhiyeenya jirra bara waan meellan dhufuu danda'udha. Qabadhu ishii. As keessa ba'iinsi ergaa fananii be. Lakkoofsa ishii gadi ba'iitiin haa ergi ishii. Ishii lakkoofsa qabadhu lakkoofsa intinii mallattoo da'uu afoo buusi malee duwwaa 9 irraa kaasee siin hojjetu. Mallattoo da'uu 2-5 tokkoon akkasitti. Amma serga kun. Baay'iti lamarra laal mallattoo da'uu afoo buusii 2-5 tokko 9 achirraa lakkoofsicha nan isii kennetti dara akkasitti malee siin ba'u waasaapini. Daaf ishii ammuma naa Ishi na eega. Ati ala bayi maara koo qabooto baate maara kina qaba. Bayi sodaati. Kuni naman tukani waan barbaade iyyuu ta'e bayiti. Ati waraqaa harkaa qabde miti ID. Kaampaanii taanillee qabu ID nuun kennine. Sadee kan dhufe kaampaanii kan hoggaatu wayii ga'eera garuu waraqaan arganne gamma. Kan kaampaanii hin qabdu
sin erga kwa. Ofee gannoo godhaa ishee ijoolleen keenya kaampaanii keessa jiraattanii. Ofee gannoo godhee aayidii of harkaan qabaanne ofeegi. Aayidii of qabaanne darraan ga'uu danda'u wayii iddoo waraabu jedhanii aayidii harkaan qabaanne hin bahin daree. Ekkoo. Ani waan siniin jechuu barbaadu ijoolleen as jedhatan barbaadu ijoolleen inumaayyuu tuffanii of eeggannoo godhaa ishee of eeggannoo guddaa gochuun sin gaafatamu. Gaafa namni gaafa miindaa fudhatu walitti bu'aa tokko gaafa hojiin isatti baay'atu walitti bu'aa tokko dafqee dhiigni inni dhangalaasee fi maallaqni inni argatu gaafa gargar ta'u aaruu hin danda'a simmeetii keessa galuu hin danda'a. Inumaayyuu immoo biyya kana keessa taa'ee biyya gubaa kana jechuudha. Of eeggannoo godhaa wal ijaaraa ishee iddoo jirtu lolaa wal ijaaraa osoo hin taane ijoolleen keenyi achuma keessatti tokkummaa keessanii wal ijaaraatu akkamitti akka dubbattanii fudhattan namoota keessan akkamitti akka nageenya keessan eeggattanii jiraattan godhaa. Inumaayyuu ijoolleen Itoophiyaa amma jimmaasha ta'e iddoo kana jechuudha. Kanaaf nama afaan beeku qabadhaatii wal ijaaraatii ta'a kaampaanii keessatti. Ijoolleen afaan beekan sin fayyadu. Ijoolleen Ingiliffa danda'an perfektii ta'an baay'ee isaanii jiru. Ijoolleen barnoota qaban jechuudha. Innaa kanaafuu mucaa ammaa sana immoo istii namni tokko hanga deebi'uu dubbisaa hin jiran. Kanaaf ijoolleen keenya of eeggannoo godhaa iddoo hundatti. Goota baadiyyaa jala jira. Bayin jedhinoo jala jiraate qarshime. TikTokii biraatiin bilbila biraatiin dubbisaa hin jiranii dubbisaa ishee. Namni sin jalaa dubbise namni sin jalaa dubbate dubbisaa. Boonsa abshir ishee waan dandeenyu walii goona waan dandeenyu wal bira dhaabbanna waan abshir obsa sin gaafata ishee akka dhuftan waan ta'eef biyya kana keessa erga dhuftanii immoo wal ijaaraa sagalee walii ta'a bakka jirtanitti sagalee walii ta'aati kana rakka dheera jedhaa walitti daddabarsa adaraa keessan ishee osoo miidhama isa dhumaa sadarkaa dhumaarra hin gahin akkaataa kanaatiin dursaatii iyyadha isinii galee walitti jechuudha. Ijoolleen keenya amma wal gargaaruu qabanii yoo si bilbila dubbisi goota baadiyyaa bilbilee mee oo si ergeeraate lakkoofsa gadi hin bahin jedhe. Ergeera koo alaalaan jira koo lokeeshin isaa. Arginaan immoo egaa iddoo ofirraa qaban. goota baadiyyaa bilbila si ergee fidime natti mi bilbila isaa naa erguu dideena dubbisee hin jira. Keessan ergiif goota baadiyyaa. Dafii natti mika. Qabadhu ishii kan ittiin na ergan. Duwwaa shan. Laa duwwaa shan otoo hin taane duwwaa sagal. Ahaa. Itoophiyaadha. Daarektii na erguu danda'ame. Daarektii ana mana ergedin akka qaxxitaa bilbiltaniif Natti mime. sagalee qabiif. Oye naa ergee jira bakka bilbila asii naa ergee jira. Eshi rakkoon qabu. Bakka gadi hin bahin jedhin waada. Oye amma bilbila rakkoon hin jiru. Akkaataa kanaatii sagalee walii ta'a ishii dafaatii bakka. Kun amma baay'ee natti toleera naaf isinii galee. Eenyumtuu as keessatti walirratti intinii jedhee wal miidhee jiraachuu hin danda'u isinii galee. Bakka gochaartu ijoolleen keenya. Warra maaliif dubbisaa maal jedhe? Waadaan hin beektan dubbisime. Anayyuu baay'ee tokko narraa fagaatan naantee daqiiqaa makiinadhaanuu daqiiqaa 10. Oye rakkoon qabu. Kiiloomeetira 4.5. Makiinaan qabnu abbee maaliin dhufnee si ilaalla adoko. Guys, share godhaa kan share godhaa. Share godhaa namni 150 kun hundi keessan ho'i. Maal kan makan Hello dare. fayyaduu hin danda'amu. Koop linki godhaa warra Ana waadaadha. keessan koop linki godhaa yeroo akkanatti waan hin taane sin mudate seentanii idduma itti rakkina Maalirra jirti? Maalirra jiru? Maalirra beekamu jiru?
Ijoollee hotoranii beektaa ol deebisanii mucaan wayii guriifteera wajjin jira. Isatu walloo jechaa jira. Mucaan achuma jira. Poolisoonni qorachaa jiranii qeembeessota maal akka ta'e hundaayyuu. Okay, afaan hin danda'ama mucaa wajjin jiru sun. Hin danda'e. Waan hundumaayyuu taradda'uu hin danda'a jechuudha. Hin taradda'e. Yoo hin taradda'e. Hayyee ishii akkaataa kamiitiin dhufuu danda'a reelookeeshina naa erguu dandeessaa amma yookaan mucaa sana naquun namsiisuu dandeessaa mucaa wajjin jiran sun. Poolisiin murtii isaa qabadhee si dabalu uummanni si kun murtii poolisii ishi baqa waan irra akka poolisoonni gaa yoo fuudhanii deemanis yoommoo mucaa yoo si tabbisan waan tokko dabalee. Baqa hayyee mucaa sun argachuun barbaada waan ta'eef waan irra geesse dafii na beeksisiishi ani sin eegaa bilbilli kiyya waan ta'eef kanaan na dubbisi. Hayyee adoo guddaa galatoomishi. Hayyee. Bakka already achuma jiruudhaani murtii poolisoota ilaalleetu itti deemna shi. Namni tokko waliin jiradhaan namni afaan danda'u. Koppiliingii godhaame warri jala jirtan koppiliingii godhaa guys. Namni gaafa akkanatti ol cinaa dhaabbatee gaafa bakka kufanii ol kaasan kana hedduu tokko nama gammachiisa. Warra jirtan hundi keessanuu dabalataan sheer koppiliingii gochuudhaani. Rakkoon tokko hin jiru. An dhugaa rabbii hanga dandeettii kiyyaa jechuun ijoollee keenya amma tokko nan dubbadha. Hanga tokko deebi'ee ijoollee baay'ee koomishinii dhabanii as keessatti rakkatan. Baay'ee isaanis dhugaa rabbii hojii galcheera. Ijoolleen na beekan jiru. Sheersitti gochuu nan danda'a. Ijoollee karaa Harargee kanaa Arsii kanaatiin jechuudha. Ijoollee meeqa jechuudha. Yeroo darbe keessa jechuudha. Kanaaf garaa walitti hin jabaatiin ijoolleen keenya wal malee hin qabnu waan ta'eef yoo kanatti jechuudha. Qaamni biraa dhufe batu waan ta'eef hadaraa keessan garaa walitti hin jabaatiin warri waan nyaattanii bultan qabdanii ofumarraa kutaatii waan qabdan irraa sheer godhaa fi biliisa hadaraa keessan gaayis. Hadaraa dhiirri bo'uun qabu shi. Shamarran tullee yoo bo'e shamarran mana madaamiitii nyaatu. Sinii galee mana madaamiitii nyaatu yoo argatan hojiin itti baay'atu iyyuu rakkatan iyyuu achi nyaatu. Waan nyaatanii bulanii dhaban. Gin dhiirri bakka nyaatee buluu qabu. Of malee waan hin qabaanneef biliisa hadaraa dhiira rakkatoo argamuun hin barbaachisu hadaraa keessan dhugaa waaqa. Ijoollee warroonni dallaalonni ijoollee fiddan immoo gargaaraa ijoollee keessan hadaraa bakka argattanitti bakkuma argitanitti darbattanii hin deebiina. Ilmi dhiiraa rakkanne dhugaan siniin jedha ilma dhiiraa rakkatu arguu mannaa duwwayya. Homaa ofiin godhu dhiirri malee. Kanaaf hundi keessan waadaa fooloo taasisuudhaan waan jiru isaafillee yaada jiru wanti yoo haareen yoo jiraate dubbistanii haala kanaan itti dubbachuu itti himuus dandeessu. Waadaa fooloo taasifadhaa marti keessan warra sirra jirtan. Namni gaafuma akkanaa kana yoo wal dhaabbate baay'ee bareedaadha. Sagaleen keemaa deebisa. Miyuutii qabaadhaatii warri kaanii waliin haasaa bareeda akkaataa kanaatiin. Innaa maal jechuu barbaadani gabaabaa irratti gabaabumatti isa dhuma ijoolleen fiddanii ijoollee keessan hojiidhuma ta'uuf galchaatii tokkicha koomishinii irraa kaffaltu waan inni itti fayyadamu kennaa fi kana caala hojiidhuma ta'uu ilaalaatii ilaaladhaa galchaa hadaraa keessan sinii galee innaa akkasidha. Mee isti ijoollee hedduu fideera nama biyya kana keessatti jechuudha. Mee ijoollee kooti sheer godhaati ijoollee tokkittiin ijoollee waadaa rakkadhee jira yookiin immoo ijoollee waadaa akkas ta'eera. Namni naan jedhe yoo jiraattan irraa barachuu nan danda'a yookiin irraa hubannoo argachuu nan danda'a anaaf jechuudha. Mee fidaame dhugaa rabbii isiniin jedhaan baay'inaan illee ani biyya kana keessa hin turre garuu hagan fidetti hagan biyya kana keessa turetti guyyaa tokko ijoolleen koo kana ta'eera kan jedhe hin jiru. Sinii galee ijoollee gaafa dhufan IDdhaan yoo dhufanii waan isaan godhuu qaban dhufanii waan isaan barbaachisu yoo gootaniif wanti isaan rakkisu hin jiru. Gaafa ijoollee hojii galchitan immoo ilaalaa galchaa hojii siin galee bakka haga beekumsa kiyyaatu. Kanaafuu warra rakkate bira immoo dhaabadha. Homaa rakkoon hin jiru wal gargaara. Rakkoon hin jiru adoo. Goonni baadiyyaa hin beeka already bal'inaan hojii kiyya kiyyuun hin beekti. Sinii galee warroonni dhugaa ba'an jiru maskiin kun hin beekti.
እና akkas godha jabaadha sagalee walii ta'a. Dhiirri takka ba'e gaafa dhiirri biyyaa ba'u yookaan aareetii yookaan immoo xiiqiidhaaf yookaan immoo rakkateeti waan ta'eef biyya ormaa keessa jira waan ta'eef biyya abbaa keenyaa miti wal gargaara. Amma yeroo darbe fayyoom gargaarsa gochaaf turte mucaa tokko argitanii toote mucaa kanaan dura dhiigna afaanii funyaaniin bahaa jiru tokko fa'aa argitanii yeroo darbe mucaa baangaaliin qaxaqate tokko fa'aa argitaniitu. Bakka kanaan dura garuu waan akkasii kun hin turre waan nama garramachuudha. Abbumti barbaade dhuma barbaadetti miidhameeti kan inni hafu. Kanaaf amma garuu haala ammaa kanaan anaan baay'ee natti toleera. Jabaadhaa goota baadiyyaa itti fuufetillee namoota akkasii kana rakkatan kana as baastee akka sagalee taanuuf viidiyoo kana mul'iseentiin jechuu kee baay'ee natti toleera. Jabaadhu siin jechuun barbaada haadhoo koo. Warri amma kana muna dhaggeeffattan dubbii isinitti baay'isee galatooma. Waada galatoomii ani dhugaa dubbachuu fi asirratti ani viidiyoo kana kanan banadhe dhugaa rabbi amma sa'aatii kanatti mucaa kanaaf sagalee ta'uufi miti siinii gale viidiyoo ani ta'umaa fi galgala sa'aatii kana yeroo naaf mijaa'ee guyyaa hundatoo hin taane guyyaa tokko nan bana. Sababni isaa sa'aatii kana bannaan immoo akka carraa ta'ee jalaan naa barreessee ture. Ani solan gashee ijoollee ani immoo dura gashuun barbaanne isinii galee ijoollee baay'een yookiin nama arrabsanii gastii seenuuf jecha waan baay'ee dubbatanii seenuuf jedhee man callisee garuu erga seeneen boodatti kana dubbate dhugaan siniin jedha otoo amma mucaan kun amma furmaata argachuu baate ta'e ka'ee deemuun edha dhugaa waaqayyo agammitii dhagii sa'aatii takka irra deemu isinii galee sa'aatii takka irra deemu bakkee kanarraa daqiiqaa 43 qofaadha lookeeshiniin miila kootiin jechuudha. Innaa waan biraatinis garuu baadhu bira ga'ee dhugaa dubbachuu fi namni foloowarsii xiqqishuu ishii olii qabuu fi namni 2000 akkas qabu garaagarummaa guddaa qaba. Namni kun ilaali furmaata argachuu danda'a daqiiqaa muraasa keessatti jechuudha. Nama jajjaboo bira ga'uu danda'a. Yeroo ammaa wanni hunduu onlaayinii ta'eera. Sagalee walii ta'uun wal gaafachuun onlaayinii ta'eera. Argituun beektuun dhumti keessanuu waadaa dhugaa dubbachuu fi dhugaa baay'ee tokko galatoomi. Namni otoo ofii isaatiif iyyuu ofimuu baate hojii abbaatu abbaa hima isinii galee dhugaa hojii kan keetu siima waan ta'eef guddaa galatoomi. Nuti immoo bakka kufneetti bakka miidhamnetti wal kaasuun barumsa nuuf haa ta'u bartee nuuf haa ta'u dhugaa isinii